namni safuu eeggata. Dogongora hojjetaa jiraachuu isaa, badii hojjechaa jiraachuu isaa akkanumatti beeku. Isinis abbaa manaa qabdi, innis haadha manaa qabaa. Akkas walitti fayyanii hafan. Murtii guutuudhaaf qananiin مبروك سنين جنير يستقدمون ساعة ولا يستأخرون قطرهم متبق بجانا ونقروا الدنيا كما أرجتن نيسي قربي يا قلي رايتشاد بايتو كنا مقدسيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمار كفوني ردفتو تاف كبجمتو أورو شو أكما كم ناف جرتو چوغاران كيسن كالين هجتارا داكارا چوغاران ما شاء الله داكو هماس دبلي داكو ايغارس فيديو ببارسو بشنيسو كبراتي ولتي ديبين اجرا اكم كل فوداف ببهاروداف قوقبوفتني ورين مو channel كان سبسكرايبين توكريغا سبسكرايب جلا توقاتي ماتي channel كان تاني سنين جدا فيديو كانمو اكني موتو باي برغو لايكي كومتو كوف ديبلا ما شنتمي افراتو غوتن يتولي چادا غوچون دغتيام دكيسنو اكن اران فني gara video menam ni dirata echad isi kasi fude lamma fatte dabalafchu yodande sadafat menam ni dirata ijra سكن في متانا فاكي تكنو كاغر درسو سيانا باينا قبتا لا يوتا نفكوت بلكسو من الليل بيل التقا قدلبني انتو امانا عند من لدرس كدجو بس صرت نديت لك انا سكن في متانا فاكي تكنو كاغر درسو سيانا باينا قبتا لا يوتا نفكوت بلكسو argitanii jechuun qodaan ni qamu yoo jiraate nu fidaa ka qodaan ni qamu inni na manni xaxxara qamu yoo jiraate fidaa kibochuun amma gaa dhiirridiin qatti galuun amma gaa akkasii fuudha sadaffaa maa jennaan ani jenne zeeroo hin fuudhan kanarratti fuudhu akkasii irratti ka yoo dhiira taatan diqqoon dhageessibbo dabalan osoo jaartii tokko biraan dabalanii maal jettati waan kanatti yaada kenname lubbu atillee dadhabde kunoo seenaa mana barumsaa geessitaa qur'aana deemtaa seenaa mana qur'aana geessitaa gizee ati barinatti cuttee deemtu ani manni kun kunoo hin beeytaa siiftaa maanyidha olii gadi hin deemu akka jaarsa biraa shari'aan kiyyan dalaguu hin beeytaa na dabbara si jalaa dabbarama dhugaa dubbachuuf mana kanatti qabbana kunoo akka duraanii sa'aatii 4 laayibiillee seenuu argama kanarra ciisa kilaasii kanaan bahu isiranyaa ta'e jaalala keete soo maqaa qofaa ganaa dabalan osoo ta biraa jimmitti wayilee dabalan amma yoo arsiinii dabale harargee yoo dabale kutaa biraatti yoo dabale loqonni keessan afaan keessanillee garagaraa walloluun mala kun ati afaan oromoo kana sirritti hin beeytu jimminyaaf amaarinyaa malee ijoollee warri sanyii mootii yoo tokko laalanii jechuudha sillee dalagaa si gargaartu anillee akka isiranyaa si jalaan taane maqaa qofa dabalaa oluun faayidaan qabu jechuun ani barbaadee miti sima hojii haa gargaartu akka si jalaa isiranyaan taane fi malee atuyyuu narra tarte dhugaa dubbachuuf taana maal jettare jaa'iba akka bakka yoo walumaan deddeemne yoo maamana teessaa laa ani feemasi shirri jennee magizee dadhabne manatti galla laa an feemasiidha nageenya kiyyaaf gaarii miti karra olii gadi hin deemu lubbu manaa waan jiru eega kanaafuu dubartii biraa fuuchuun qabdu bar jechuun an fuudhuu barbaadee miti barsiimaa yaadeti anaa yaadu anaa rakkatu an rakkadhinna yoom himadhe an rakkadheredhe hin ta'uure la bar ijoolleen jimmaa guutuun akka soddaasiin jedhu bar namni soddaadhaa dhufee namatti heerumu hin jiru akkas jedhu ati tajimmaan guutuutiifina obboleettiidha obboleessaa bar hundi jira aniif jamiilaan abbee bar ijoolleen kan keenya guutuun obboleessuma nutti fakkaattenne guyyaa wayii haasumneetuma akkuma sanatti jedhallee soddasiin jedha dhiiraaf dubartii mataan qabdu ijoolleen jimmaati wala eessan si beekana maal keessattu tokko abbaan keessan garagara haati keessan garagara gandi keessan garagara waradaan keessan garagara aanan keessan garagara bifti keessan garagara eessatti obbolaa jaraa taataati hay
Ay, qoy me giftar le bili sodomi tokko qabu way dhufeet intine de. Anchi xababe lamaan qabaat illee qabdan irraa nafiinka. Qoy me dhaamsannaa madda isaan kun hin taane. Amin. Amin kofale. Akkuma argitan asliin isiidhaaf si yaadeeti jedha ofii lammaffaa isii kan maarabbisitti qabu isii kan maarabbisitti qabu. Wallahi warri asii kun baay'ee isaa miskiin isanni dubartoota wajjin haasa'u isanni akka barbaade ta'u Haqqa homaa warra akkasii rabbi nu haa kennu isinii galee faaxeen tokko immoo Muhammadootti akkasitti taphachuu jalqabde. Eebate lubbuu rabbii jedhii mataan dhukkubee rabbii jedhii dalagaa dadhabee rabbii jedhii dalagaa tanarraa nan baasinii rabbii jedhii tumaan absemaan jiraachuu kee bichaan argisiise rabbii keessatti. Dhamaasinii rabbii keessotaadhu rabbii jedhii bulii ji'a tokkoo fi bulima kudha wayiitti nu hafee rabbii jedhii jireenya tolseensise rabbii jedhii garaa kiyyatti lakkaa'anii rabbii keessotaadhu. Lubbumaan jiraachuu bicha hafuuruma si keessa jiru waan ati dalagaa arge eebate. Eedu itti naqite eebadde biyya matantu na fuudha yaa rabbii kiyyoo si dura naa oolchan obseeti yaa rabbi obseeti yoo dhalaata akkasirratti ilaale jechuudha rabbiin kun wallaahi rabbi addunyaa akiraa naa hongeessu bakka itti yaaddu san hin jiru rabbii jedhii nan xiqqeessini rabbii jedhiiti eebadde ifalleen irratti dhaabatu ka'ee dhama'e Rabbuman na nyaate eebate eebubbeen na fuute obboleessuma kiyyaanatti ulfeessise lubbuu kiyya ilaala kiyya jira rabbii jedhe eebate lubbuutiya natti dubbadhu rabbii jedhe garaa naadhaaf rabbii jedhe jaalala naaf gubatteetiif qoricha dhuydee jedhee sagalee naa kaa'e rabbiiti lubbuutiya rabbii eebate obseeti garaa kiyya lubbuutiya rabbii jedhe jiraachuu kee bichama barbaada eebate galbiitiya naa nyaatu galbiitiya kichuutiya obsee kichuutiya bareeduutiya eebate lubbuutiya warqeetiya eebate na jalaa dubbadhu eebate warqiitiya eebate lubbuutiya eebate lubbuutiya natti hin goggeleessini eebate kana jalaa of hin nyaatin lubbuuti ruwiitiya eebate galbiitiya eebate dachiitiya lafatiya eebate lubbuutiya nan dhama eebate nan dhamaasi eebate kichuutiya nan dhamaasi eebate lubbuutiya eebate lubbiyeetiya nan ajjeesi lubbuutiya nan maraachisi rabbii eebate jiraachuu kee bichaan argisiisi eebate rabbii eebate saada manatti kolfeessise mucoomaa dhawwas barsiisensa eebate nan salphise eebate nan xiqqeessi eebate obseeti yaa rabbii Argitanii isuma dhuguma Muhammadoon akka gowwaan akkasii jira jechuun namni jaalala akkasii namaaf du'e maal gootee naaniif inni akkasii du'e ati mootti taphattu ay miskiina wallahi garaa nama nyaata ay harii kana akkas haqii dhumti isaa ibsinni isaa amma ay rabbisi Muhammadoo akkasii isinitti qabu yoon jedhe akkas maraachitu isinitti hin qabeen isinitti qabu isinitti garuu immoo nikaa ta'ee kana guddisan ka haqinarraa qaban nama ganda kiyyaa nama ollaa asiif asiin jiran bitaaf mirga jiran adaadaa kiyyaa eessuma kiyya minaamin hiriyoota kan kee faamilii kan kee guyyaa nikaa jedhanii dhufanii nikaa godhanii ammana kootti nan gala bakka namni biraa hin barbaachisu hoteelii hin barbaachisu nikaa godhamee qananii beelloodhaan abbaa manaa si waliin nan argaa naamin hin jiru. Nikaa kiyya hin argitanii alhamdulillah jedheen post godhaa sana booda. San booda miidiyaa irraa hunduftu ati naggada keetii fi bakka laal hin danda'aniifatti beelloo maaliin iyyuu ka'uu hin dandeenya akka barbaanne isiniif gochuu hin dandeenya garuu hotel sargii naamin hin jiru.
ዋው ይሄ የሚጨበጨበለት ነው ዱጋ ዱበች ብላ ነመ ያደ ነመ ያደ ጉዳ ሰሙ በሎ እንደሙቱ ዋና ከና ያደ ሲገለሚ የሮ ጅሬኛማ ከመለት ነሞኒ ሜቃ ረከተኒ ጅሬኛ egaa akkuma dhageessan murtii guutuudhaaf qananiin hedduu kana irratti dubbatamaa jira. Mee jara waliin laalla. Amma jimmatti gaa jimmaa wajji soddaadha. Maal taatee wal abseete mataa keenya gubbaan hojii hin jirrini. Yaa fi wallaahi. Warra shanyii mootii. Ooyi mee dhaamsaan dabarfadha. Warra shanyii mootii soddaa taanee jirra ammaan sana. warri as jala jirta warri shanyii mootiitii fi hawiliilleen hawilii viidiyoo tiyyatunilleen isin bira ga'uslaa warri waa waraabutuu laadharrayi warra sanyii mootiitii soddaa taanee jirra dumaashii bareeduu sana achirraa as fidanne aboo manannaa ga'e gaalaal ababaa isiisanii fi sii fuudhii booda manannaa ga'e. Ammaan sii ga'e qoyi wanti dhaabar waan finnoo jira baay'ee dabale amma walumaa agarree. Dubbataa jirta. Argeetiin ture guyyaa kana. Mee dhungaddu ababaa kana. Ababaani ulatanii bara akkana funyaan jala babaafatanii ulatanii. Aywa. Oh, si. Wayii. Wallahi masha Allah. Ame bakka arranat tole la wanni ati godhaa turte hundi arranat tole la. Nee wallahi je. Wallahi arranat tole bakka. Gabbaawu qabani beektaa namni gisee waa bareechee as ba'e namni bakka. Yaa waa bareechee dhufu. Anatu jaalala koo dura ibsee fi ana. Dura siin dabalate. Hamza waan jettee dhagaye. Hamza TV. Achumaan aanillee isin yaadaa kan. Egaa akkuma argitan murtii guutuudhaaf qananiin yoo ni kaadhaan akkas wal bira dhadhaatettee teessanii waan arga godhaa jirtan mabruuk yoo hin taane immoo haraam aleeka. Haraam aleeka. Kanarra immoo wanna tokko isiniif dhiyeessa. Wanna nama gaddisiisu tokko akkuma beektan mucattiin asirratti ilaaltan kun dheengedda ishiidhaa gara biyyaatti galuu jettee qophii godhaa jirtu gara fuula rabbii deemtee jirti. Mucattii kanarratti namoonni baay'een dubbataa jiru. Kanaan dura viidiyoo isin gadhiistu sirbaanii viidiyoon taane gadhiiste jedhanii gaayyaa koo viidiyoo isin gadhiiste duriirra deemanii koomentii irratti waan argeedhanii barreessaa jiru. Isarrattis namoonni tokko dubbataa jiru. Meeshaa kan waliin ilaallu ta'a. ደግሞ ቪዲዮቿ እንዳለ በሙዚቃ በዘፈን ምናምን የለቀቀችው ነውና የበለጠ ቪዲዮ ሼር እያደረጉት ነው እና አላህ ሙስታህ በጣም ወጣት ናት። ዱባይ ላይ ያው መዳሟ ሽንት ቤት ገብታ ነው ያገኘቻት ሞታ ገና 20 ምናምን አመቷ ነው እና እናቴ አላህ ይርሐማ ቶቻችን እንደዛ አይነት ቪዲዮ የለቀቁ አሉ። አሁን የሷን አካውንት ለማዘጋት በጣም ምን እናርከ እንግዲህ ያው ግን እየገቡ ደግሞ ቪዲዮቿ ላይ ኮሜንት ላይ እቺና ዱንያ የወላችሁ እንግዲህ እንደዚህ የምጨፍሩ ከሷ ተማሩ ምናምን ያሉ ኮሜንት ይጽፋሉ። ቲክቶክ ደግሞ ሞር ኮሜንት በተጻፈ ሞር ቪዲዮን ቫይራል ያወጣል። ችግሩ ይሄ እና አሁን ብዙ እህቶቻችን የገቡ እዛ ላይ ከሷ ተማሩ ይሄው ምን አገኘች ምናምን ያሉ ይጽፋሉና እንደው አንተም እኛ ይሄን አየን እንጂ ያገኘችውን አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው። እኛ በሷና በአላህ መካከል ያለችው ሰከንድ እኛ እናቃተን። ቢያንስ ሁላችንም 40 ሐዲስ እንኳን ቀርተናል እኮ የስንዝር ያክል እንግዲህ ሲቀራት ምን እንደተገናኘች ከረበል ዓለሚን እኛ እናቀው። እኛ አጠቃላይ እየዘፈነች ለምን አትወርቅም? ከዚህ ካቲማ ይጠብቀን ነው እንጂ የሚባለው መጨረሻው ምን እንደሆነ እዛ ነው የምናውቀው። ያለበለዚያ እኛ ምን እንቸገራለን? የሆነ በሙባረክ ላይ መጥፎ ጥርጣሬ ባረኩ ቁጥር በሽታ ላይ ቫይረስ ላይ ነው የምወርቀው። ድሮ ዳዕዋ ስንወጣ ምን ይባላል መሰለ ሸሙዋዝ ድሮ ኤሌመንተሪ ያለው ዳዕዋ ካልወጣው በያስቸግር ነበርና አሚራችን ያው ጠጅ ሲጠጣ ካያችሁ ማር በሉት እንባል ነበር። ጠጅ ሲጠጣ ካያችሁ ማር በሉ። ለምን ትታመማላችሁ? ጠጅ ካላችሁ ትታመማላችሁ። አሰከረው አላሰከረው ልትሉ ነው አለ። ቱቦ ውስጥ ጣለው ወይስ አልጣለውም ትላለህ አለ። እዛው እስከምትሉ አይደለም ማር ነው የጠጣው ብላችሁ ኡዝርስ ሰላመተ ሰድር እንዲሰማ ነው።
ትታመማለህ። በእኔ ወንጀል የምትከታተለኝ ከሆነ እኮ በሽታ ውስጥ ትወርቃለህ አንተ። Gabaabinumaan ustaazni keenya Amaariffaan nu dhiyeessanii dhimma namaa irratti dhaqxanii hin dubbatinaa isin wajjii isiitiin wal argitee jirti nurra maaltu akka qaqqabu hin beeknu maaliin akka duunu hin beeknu jechuudha. Gabaabinumaan innaan illaahi wa innaa ilayhi raaji'uun baay'ee tokko nama sodaachisa. Hojiin keenya al tokko yeroo dubbate deebinee laallu baay'ee tokko nama sodaachisa. Yeroonis akkuma kana yeroo sodaachiftuurra geesseetti wanna TikTok irratti gadhiisnu wanna YouTube irratti dalagnu laalaa. Bor mana keenyaaf akkam jedha dalaguun gaariidha akkam jedha dalaguun gaariidha. Bara durii namni safuu eeggata. Dogongora hojjetaa jiraachuu isaa badii hojjechaa jiraachuu isaa akkanumatti beeka. Badii hojjetaa jiru saniif akka namni tokko ittiin beeynetti mistira cimaa godhee eeggateeti yoo baalages yoo badii dalages yoo jaartii isaa irratti jaartii biraa barbaadates isiinis yoo jaarsa irratti jaarsii biraa barbaadatte yoo jaalallee isii mana dhiiftee kan biraa wajjin baaletes mistira guddaa gootee dhoysite akka namni tokko ittiin beeynetti akka ollaan ittiin beeynetti innis mistiraan qabateeti isiilleen akkasumatti iccitii guddaa gootee qabattee wanta dalagansa waliin dalagan. Bara ammaa kana ammoo wanni hundi faashina bakka gaafa baalaydus gaafa hattus gaafa achisiiftus dhoysaan tokko wanni mistira jedhamu hin jiru. Addabaabaa irratti akka fedhantan wanni isaa jalaa dhokatan tokko yoo jiraate isiilleen jaalallee ofii yookaan jaarsa isii jalaa dhokatti innis jaalallee ofii yookaan jaartii ofii jalaa qofa dhokata. Ka kanarraa hafe wanni hundi addunyaa irratti saaxila bayameetu akkuma fedhame godhamaa jechaadha. Look amma viidiyoo kana ka argitan kun isiilleen jaarsa biraa qabdi innis jaartii biraa qaba. Lachuu dhokataniiti hannaa walitti dhufanii akkanatti walitti rakkatanii hafan biyya Kaameruun keessatti ka kuni ta'e. Duuba nama jalaanii dhokatta rabbi jalaa dhokachuu hin dandeettu. Gaafa rabbi si qabe immoo akkana qabamtaa beeki. Akkuma fedhanitti amma ija baasaniitu akkuma akkanatti addunyaarra deemu jiran. Viidiyoon isaanii lammaffaa na bira ga'ee jira. Viidiyoo kana laalaati wanta isinii dhagahamu wanta keessanii dhagahame komantirra naa kaa'a. Wanni akkanaa kun dabree ni mudata. Dabree yeroo ammaa kana addunyaa irratti yeroo hedduu mudachuu jira. Almost gara 10 viidiyoon akkana gadhiifamanii sooshaal miidiyaa kanarratti deemaa jiranii. Isaan keessaa inni kun tokko. Namoonni kun dhumarratti maal ta'an waan jedhu viidiyoo isaa kutaa lamaffaa isinii harkaa qaba. Mee waan isin jettan komantii keessan laaleeti viidiyoo lamaffaa gad isinii dhiisa. Kana wanni jedhamu tokko. Egaa akkuma asirratti dhageessan dhugaa ta'ee hin taane hin beeku. Viidiyoon kun TikTok irra deemaa jira. Kun waan akkasiis argaa jirra. Nama sodaachisa akkuma argitan. Egaa viidiyoon irraaf qabdee dhufe kana fakkaata. Isinitti tolee isin bohaarsee isin gaddisiiseeras jedhee yaada. Yaada keessan immoo koomentii jalatti katabuun dagatinaan haa barreessuun dagatinaa. Warreen amma xumuraatiin hordoftan guddaa isin galateeffachuun barbaada. Warri subscribe hin goone ammas subscribe tuquun dagatinaa. Hamma viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti nagaan naaf tura. Oro show. Bye.